Hi everyone, yoo akkam jirtu deebi'ee dhufeetan jira. Qaqqaalee maatii jiruuf YouTube chaanaalee irra jiruuf YouTube chaanaalee irraa Fundamental of Programming Language paartii tuusaa qabadhee isiniif dhufeetan jira. Na wajjin yoo turtan paartii kanarratti waan babbareedaa akkasiin barattan abdii guutuun qaba. Our today's topic is Programming Language. From Fundamental of Programming Language, we specify the programming language, what we should know, what is a programming language, the types and some important objectives. So objective yookiis immoo kaayyoon viidiyoo keenya har'aa kuni wantoota gurguddaa sadii qabadhee isiniif dhufeetan jira. The first objective of our today's video is understanding the basic definition. What means the basic definition of programming language. We should start from precise definition. Definitionii sirrii ta'e isaa akkaataa sirriidhaan hin hubanne taanaan waan kamiyyuu akka sirnaan hubachuu hin dandeenye yeroo darbe isiniif kaaseetanan jira. So the first objective of our today's video is understanding the basic definition of programming language, and the second or next objective of this video is identify the main types of programming language, and the third and the final objective of this video is explain the syntax and the semantics of programming language. Caaslugaa fi seerlugaa programming language qajeelchine beekuudha jechuudha. Isaan kanarratti hundoofne viidiyoo gabaabaa isiniif qopheessatan jira. YouTube kanaaf haaraa kan taatanii subscribe gochuudhaan maatii YouTube kanaa ta'a. Maatii kataatanii like share gootanii hiriyoota keessan biraan akka geessanii notification bell keessan illee bantanii viidiyoo babbareedaan akka isiniif gadhiifamu akka isin bira ga'u akka gootan kabajaan asumaan isinin gaafadhaa. Gara viidichaatti gallee walii wajjiniin kan ilaallu ani mootummaa Rabbumaati Yuunivarsiitii Finfinnee irraa si wajjiniin jira. Na waliin tura. So objective kanarratti waan qaccessinee waan bareedaa akka walii wajjiniin ilaallu abdii guutuun qaba. The first is definition. So what is programming language? So computer programming of main party programming language. So the precise definition or main definition of programming languages. Programming language is a formal set of instructions that allows human to communicate with computer. Programming language ni formal language. Formal ishen jennu kuni dhimma murteessaa qabachuu qabnudha. Formal jechuun wanna informal hin taane wayii jechuudha. Informal jechuun like natural language afaanii akka nuni fayyadamnu kun informaaliidha. Akka feeteedha jechuudha. Seera afaanii keessatti yoo ni yaadattu ta'e afaan Oromoo irratti gaafa baratan afaan seenota afaanii seerota afaanii keessa afaan akka feeteedha. Akka barbaannetti kan qindeessuu dandeenyudha jechuudha. Jalqabuma isaarraa yoo kaasee kan jedhu jira. Inni sun natural languageidha. Seera mataasaa akka barbaanne yeroo barbaannetti fayyadamuu kan dandeenyu gurmuudhaan taane informal. Seerri wayii ta'ee afaan Oromoo akkattaa hojjetamu jedhee kan jalqaba qindeesse tokko illee hin jiru. Afaan akka feeteedha gaafa jedhu asuma waan xiqqoo gaafa isinii kaasu seerri afaan Ingiliffaa keessatti hojjetu afaan Oromoo keessatti seera mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf the boy killed the dog yoo jenne hiika afaan Oromootti yoo finne the boy mucichi ajjeese saricha yoo jenne afaan Oromootti no sense. Maaliifi giraamarii yookiin seerri suni seera Ingiliffaati waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaafa jalqaba sirreessinee gaafa haasa'uu barbaannu mucichi saricha ajjeese yoo jenne hiikoo sirrii ta'a jechuudha. Kanaaf it is informal. Maal jalqaba isaarraa gaafa kaanu akka barbaadetti kan qindaa'edha jechuudha. Kanarraa kan ka'e informal jenna sana. Garuu programming language kan jennu scientifical research adda addaatiin kan qophaa'e formal ta'e ruuliin adda addaa keewwamee fi karaa saayinsawaa ta'e tokkoon kan qindaa'e formal jenna waan kamiif jechuudha. What is it? It is a set of instruction. Before that, let's see instruction. What is instruction? Instruction is a command or directive that specify a particular operation for computer to perform. So a set of instruction. Kajenne suni instruction maalidha? Ajaja yookiis immoo qajeelfama wayii kan hojii dhaabbataa tokko specified particular operation hojii dhaabbataa tokko akka computerri perform godhu raawwatuu fi ajaja kennamu yookiis immoo kallattii kennamuufidha jechuudha instruction jechuun. So instructiononni kun walitti qabamanii gaafa karaa formal ta'e tokko walitti qabamanii akka computerri nama wajjin communicate godhu yookiis namni computer wajjin communicate godhu karaan gaafa banamu wanti karaa banu kun yookiis immoo wanti kallattii kennu kun what is it? It is a programming language. In general, programming languages provide the rules and the syntax for writing a code that is a computer can understand and execute. So, programming language ni rulii, seeraa fi saayintaksii
ajajoota pirinsipilii adda addaa kan kompiitarri hubatuu fi raawwatu provide godha yookiis immoo kennaafi jechuudha. Gaafa isaaf kennu kompiitarri hubachuu danda'a waan ta'eef nuun immoo isa barannee isaan gaafa itti dubbannu yookiis gaafa itti haasofnu communicate gochuu dandeenya jechuudha, walii galuu dandeenya. So fundamental definition in the concept kana gaafa qabannee jennu salphaadhumatti computer programming yookiis programming language keessa seennee hojjechuu dandeenya jechuudha. The first thing we should know is the definition, as I say earlier. So the next one is types of programming language. Gosoota programming language yookiis immoo gartuulee programming language akkuma amma afaan hedduun jiru. Afaan kuni gaafa type goonu yookiis immoo adda adda qoqqoonnu Cushitic, Semitic maal type isaaniitiin adda qoqqoodama. Ifin waan adda addaa irra dhaabateetu kan inni walitti qoodamu sun isa sana akkuma kana formal inni sun informal language yoo ta'e kun formal language kunis type yookiis gosa garaagaraa qabaata jechuudha. So gosoota kanarraa mee wantoota murteessoo ta'an yeroo darbes type kana kaaseera amma deeply wantoota gadi fageenyaan hubachuu qabnu jedhetan isiniif kaasa viidiyoo darbe ilaaltaniitu yoo ta'e tuqeeruman isinii kaasee darbe isa sana ammoo caalmatti xiqqoo gadi seennee keessa seennee ilaaluu yaalla. So programming language categorized into main two categories or main two types. The first type of programming language is low level programming language. Low level ni jennu maal akka inni ta'e ni ilaalla. And the second one is high level programming language. Low level programming language fi high level programming language. Yeroo darbeen ilaaltu yaadattu yoo ta'e bakka sadiittan qoode warri viidiyocha ilaaltanii machine language, assembly language and high level language. Inni sun type murteessoo ta'e kaataagoriin gurguddaan isaanumti sun immoo itti qoodamanii warri paartiin tokko low level jedhamanii high level itti kan qoodaman jiru jechuudha. Sanaaf low level kan jennu machine language, assembly language. High level kan jennu immoo wantoota arfan tokkoof jalatti qabatee jira main category paradigmii irratti hundoofne kan nuni ilaallu. High level procedural language jira. Gaafa seenu sirriitti ilaalla. Object oriented language jira. Functional language and logic based language jennee isaan kuni wanna ilaaluu dandeenyudha. Kanaatiif let us see one by one each of the programming language types and the most important machine language, assembly language and high level language at one place. Iddoo tokkotti high level language iddoo tokkotti ilaalla. Machine language fi assembly language immoo tokko tokko na ilaallu warra low level language jedhaman sana jechuudha. So machine language ka jennu in machine language everything including instruction, numbers and the memory location are represented by ones and zeros or ones and zeros binary system jechuudha. Machine language keessatti wanta hundumaayyuu instructionota programming language set of instruction yani instructionota jiran numbers akka operand itti gaafa qabatu memory location wanti nun raawwannu kamiyyuu memory irratti qoodama memory irra jiratti fayyadamna memory irratti hojjennalleedha. Isaan kun hundi isaanii tokkoo fi zeroodhaan bakka buufamu yookiis immoo tokkoo fi zeroodhaan communicate godha. Why? Computer now only binary number ones and zero sequence of ones and zero. Yeroo kamiyyuu taanaan kompiitarri kaleessa sarrasi 0 fi 1 qofa beekaa jechuudha. Kanaatiif machine language jenna low level kan kompiitarichi beeku sana wanta hundumaa 0 fi 1tti jijjiirree kan itti haasofnu yookiis walii gallu sanadha jechuudha. Kana jechuun waan jiru hundumayyuu 0 fi 1tti jijjiirraa jechuudha. So machine language gaafa sana mootummaa jennee haasofuu barbaanne kompiitarri mootummaa kan jedhu beeku maal goona mootummaa kan jedhu listii isaatiin MOTUMA san jennu sana one by one represented by ones and zero and talk to computer. Karaa sanaan malee computerri hin hubatu jechuudha. Isa sana machine language jennaan jechuudha. So computer understand directly without any need for translation. Maaliif nun afaan wannichaa beekne waan ta'eef gidduu galee wanti nuyi kun jiru. Kana jechuun akka nama afaan Oromoo beeku tokko wajjiniin afaan Oromoo haasa'u yookiis immoo namni isin Ingiliffa beektu ta'e nama Ingiliffa beeku wajjiniin gaafa haasoftan namni gidduu isinii seenee isinii kun jiru garuu isinii fi namni Ingiliffa haasa'u tokko faranjii wayiitti yoo walitti dhuftanii masti translaatorii barbaadnaa jechuudha nama waliin hiiku malee ani afaan Oromoon haasa'a yoo ta'e namichi Ingiliffa haasa'a yoo ta'e inni afaan Oromoon beeku yookiis immoo afaan Ingiliffaan beeku taanaan never we can't communicate. So in this scenario or in the machine language there is no any need of translation. Why?
we know the computer language or the inner core of the machine language. Computer sana afaan isaa isa sirrii barree waan ta'eef akkuma nuni training ingilifa beeknee faranjii wajjin haasa'uu dandeenyu in gradually since we know the language of computer there is no any need of translation. Namni gidduu galee yookiis software gidduu galee any part is not necessary. Wanti kamiyyuu barbaachisaa waan hin taaneef directly communicate gochuu dandeenya jechuudha. In what? In machine language. So it is very fast and uses memory efficiently. Programming language keessatti baay'ee ariifataadha. Nun amma gaafa kallattiidhaan nama afaan keenya beeku wajjin haasofnuu fi ganaa namni biraa gidduu galee haasaa yoo ta'e amma ani haasa'e namichi translate godhu sun haasa'e abbaan nutis deebii kennutti this very slow. But when we communicate directly the person who know our language, we can freely communicate and our communication is very fast. And in scenario of machine, we have used memory efficiently. Alif gaafa communication keessatti translator fayyadamu translator mataan isaas immoo memory fayyadama iddoo memory qabata waan ta'eef efficiency hin ta'u jechuudha. In other programming language except machine language. So in machine language memory is more utilized or fayyadamaa taanaa jechuudha memory keenya kallattiidhaan cimsine. Kun akka jirutti ta'e let us see it is drawback. Writing a programming language is very difficult. Why? We should know everything in ones and zeros. Wanta kamiyyuu zero fi tokkotti jijjiirree beekuu wanta qabnuu fi wanna hunduma addunyaa kanarra jiru infinitive universe kana wanta addunyaa daangaa hin qabne kunis immoo universe daangaa hin qabne kana zero fi tokkotti jijjiirree beekuu jechuun it is impossible. Almost impossible for one person. So waan kana akkaataa kanaan hubachuun baay'ee ulfaata. Afaan kuni formaaliidha waan ta'eef akka feetee fayyadamuu hin dandeenyu yookiis immoo galumsaan nu hubachuu hin danda'u akka namaa sana. So guys, this is all about the machine language, the low level programming languages. The next types of programming languages, assembly language, the assembly language. Also, it is low level computer programming like the machine language. Instead of ones and zero, it uses symbols known as mnemonics. Low level language haa ta'u malee akkuma machine language kallattiidhaan represent gochuurra sequence 1 fi 0 tiini mnemonics yookiis chaankiiwwan adda addaa walitti qabeensa mallattoolee adda addaa walitti finnee sequence 0 fi 1 sana simboolii adda addaatiin bakka buusne gara fooyyessuutti dhufee jira jechuudha wanti assembly language jennu kun jechuudha. Though it is easier than using binary system, assembly language is still difficult. Ammallee ulfaataadha. Maaliif? Haa salphisnu malee 0 fi 1 irraa gara simboolitti bakka buusnu malee simboolii sanas beekuun ammayyuu wanna ulfaataa ta'aa deemaa jechuudha. So still difficult. In the scenario of assembly language, the assembler is the software that translates assembly language to machine language because computer still now understand only sequence of 1 and 0 binary, but the symbols which is mnemonics are translated to machine language from assembly language. So the translator that is translated to machine language is assembler. From assembly language to machine language is assembler. Assembler kan jennu software ida. Software mataa isaati dura machine language keetti wanni gidduu seenee hiikoo kana nuuf kennuu barbaachisu hin jiru yookiis immoo translatorii qaamni turgumaa barbaachisu akka hin jirre sinitti himeen ture. Ammas keetti garuu translatorii barbaada. Maaliif? Nuni mallattoodhaan akka hubannu yookiis akka nuu salphatuu fi mallattoolee mnemonics adda addaatiin bakka buufanneerra garuu kompiitarri mnemonics yookiis mallattoolee sana hubachuu waan hin dandeenyeef maaltu nu barbaachisa? Software haaraa kalaqame gaafa nuni mallattoo ta'u keenya mallattoon kuni waanii fi tokkotti gaafa jijjiiramu isa kana. Kompiitarri immoo waan isaan irra dhaabbate operation tokko perform godha jechuudha. So example of assembly languages x86 assembly or army assembly kan jennu example xixiqqaa muraasadha. x86 kan jennu kuni PC computerota PC ta'an keessatti yeroo ammallee kan baay'ee fayyadamaa jiranii personal computer keessatti army assembly kan jennu kuni android adda addaa keessatti wantoota fayyadaman akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. So this is all about assembly language. Assembly language fi machine language low level language dha jenneerra. High level language immoo maal fayyidaa fi maal high level language jennee high ilaallume takka. High level language are closer to human language compared to both assembly and machine language. Machine language fi assembly language dhaan gaafa wal madaalchisnu
high level language ka jennu kuni gara human language yookiis immoo informal language itti ka dhiyaatudha. Why? Akkaataatti gara waanii fi tokko sanarraa mallattootti jijjiirree mallattoo irraa immoo gara kallattiidhumaan jechoota barbaanne mallattoo barbaanne qubee barbaanne opereetorii barbaanne maqaa barbaanne hunduma isaaniiyyuu bifa hubachuu dandeenyu bifa namni biraa dubbisuu danda'u gaafa nuni dubbisnu namni biraas beekuu danda'uuni language barbaanne ingiliffaan amaariffaan afaan oromootiin waan barbaanneen ka barreessuu dandeenyutti dhufnaa jechuudha. Why? It is gradually increasing to the human language form or natural language. Example of high level language are C, C++, Java, C#, Python, Perl, and Ruby are some example of high level language. So high level programming language have to be first translated into machine language using translator software. In high level language there are two types of translator, that is compiler and interpreter. Compiler fi interpreter ka jennu translator gurguddaa lamatu jira high level language keessa. Let us see little description of compiler and interpreter. Interpreter maalidha, compiler maali? Assembly language keessatti assembler ni gara machine language itti hiikasin jedhera. Ammas high level language keessatti immoo compiler fayyadamne yookiis immoo interpreter fayyadamne gara machine language itti hiikuu qabna to communicate with computer. So compiler kan jennu compilers translate high level language writing programs all at once into machine language. Kanachuu wanti salphaa qabachuu qabdani at once ishee jettu kana qabachuu qabdu. At once is the main key point. Kana jechuun compileriin wanna nuni high level language irratti barreessine kallattiinuma yeroo hunda isaa barreessine kaane nu waan sana execute goon yookiis raawwachuudhaaf jennu fakkeenyaaf set of instruction way barreessine instructioniin suni step ittiin polynomial function way furruudha yoo ta'e step sana hunda barreessine kaane gaafa nuni akka furruuf run goon yookiis immoo execute goonu hunda isaanii gara high low level language itti jijjiiree ka'eetu waan sana execute godhaa jechuudha. Tokko lamaan step jiran hunduma isaanii. Example of high level language which are used compiler are C, C++, Java and C#. A few examples C, C#, C++ fi Java warri jennu kuni fakkeenya muraasadha jechuudha. Isaan kuni compiler fayyadaman marraa kaatanii hubachuu qabdan. Interpreter kan jennu interpreter is translate and execute program a statement at a time. A statement at a time. Askeetti immoo a statement ishee jettu kana qabachuu qabdu. Statement tokko tokko or in other word line by line sarara sararaani jechuudha. Sarara sararaani kan gara machine language itti hiike fakkeenyaaf instruction jalqabaa akkas jedha, instruction lammaffaan akkas jedha, instruction jalqabaa sana hiike isa sana execute godha, isa taanus hiike execute godha. Garaagarummaa fi faayidaa fi miidhaa isaanii gaafa language adda addaa barachaa deemnu in future we maybe see C++ or Python. In that we can see deeply about compiler and interpreter. So example of programming languages that use the interpreter is Python, Perl and Ruby are a few examples. Walumaa galatti kun kana yoo ta'u as the last topic we may see syntax and semantics. Main concept wanni nuni beekuu qabnu syntax fi semantics of programming language. In simply syntax refers to a rule of programming language. Jechoonni kun tarii haaraa isinitti ta'uu dandeessu namoota haaraadhaa fi syntax jechuun giraamarii jechuudha. Fakkeenyaaf tokko ida'uu lama kan jedhu sana yoo amma iddoo isaanii wal jijjiirree ida'uu tokko lama yoo jenne this mean English. Maaliifidha? In the rule of mathematics operators must be placed in the between operands. Operandiiwwan lamaan gidduu barreeffamuu qaba. Qoyyamni yookiis immoo mallattoon qoyyaba warroota qoyyabaman sana lamaan gidduu kaawwamuu qaba. This is the simple example of syntax. So when we write any programming language they have own syntax. Akkuma afaan Oromoon sirluga yookiis immoo giraamarii mataasaa qabu afaan C++nis C#nis giraamarii mataa isaanii qabu jechuudha. Step jalqabaa declare akkattiin godhi akkasittiin akkas godhi jedhanii syntaxiin suni we should know the syntax of each programming language. Kanaaf syntax jechuun grammar simply bakka rule yookiis grammariidhaan qabannee hubachuu dandeessu. Violation of any the syntax rule of language cause error. That error is known as syntax error.
akkuma namni nama afaan Oromoo beeku tokkoon seeraan ala seera giraamarii sanaatiin ala gaafatti dubbattanii waan sana hubachuu hin dandeenye yookiis immoo deebiillee isinii kennuudhaaf rakkisu. Kompiitarattis pirogiraamiing laanguweejii saayintaaksii isaatiin ala gaafatti dubbannu iirarii uuma. Akkamittiin iirarii uuma? Haay level laanguweejiidha jennee akka barbaannetti gaafa barreessinu tiraansleet godha loo levelitti yookiis immoo maashin laanguweejiitti tiraansleet godha. Gaafa tiraansleet godhu interpireetarii yookiis immoo koompaayilariin iirarii jedha uumaa jechuudha akkaataa giraamarii sanaati. Waa'ee duraan biyultiin barreeffamee waan jiruuf jechuudha. Semantics kan jennu immoo semantics refers to meaning or interpretation of the construct within the language. Language sana keessatti meaning yookiis immoo interpretation constructioniin sun qabu yookiis wanni nuti ijaarre suni, wanni nuti barreessine suni, wanni nuti intend goone sana wajjiniin hiikoo inni qabaachuu qabudha jechuudha. Semantics in concept of programming language what we intended wanta nuti gochuu barbaanne suni semantics jedhama jechuudha. So the error that caused by violation of semantic rule is known as logic error. Logic error jedhama kan semantic error immoo semantic error yoo nu mudate seera semantic eeguu baachuu irraa kan ka'e error nu mudatu logic error jenna jechuudha. Kuni seera giraamarii sanaa yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun nama tokkoon lakkoofsa wayii ida'e jennee itti himuudhaaf jennee baay'ise jennee yoo itti himne namni sun akkuma jedhe baay'isee rizaaltii isaa nu kenna. 5 da'uu 2 jennee gaafa itti himnu 5 baay'isuu 2 dogoggorree jechuudha. 5 da'uu 2 meeqa ta'a jechuun barbaannee jirra sammuu keenya keessatti. Garuu dogoggorree 5 baay'isuu 2 meeqa yoo jenneen namichi 10 nuun jedha. Nuun garuu wanti nuun expect goonu eegaa jirru 7dha. Kanaafuu hin arganne jechuu ni dandeenya yaada keenyatti. Why we expect 7. Wanti nuun eegaa jirru 7 eegaa jirra jechuudha. Kanaatiif dogoggorri akkasii kuni semantics yookiis immoo kaayyoo eegame tokkoo fi meaningii nuun kennamedha jechuudha. Since compiler and interpreter do not cut the logic error, they are far more difficult to identify and fix than semantic error. Syntax error keessatti compilerii fi interpreteriin waan sana kun sirrii miti jedhanii waan nutti agarsiisaniif iddoo sana dhaqnee furuu dandeenya waan sana. Gaafa nuuni sila 5 da'uu 2 jechuudha jennee 5 baay'isuu 2 jenne haa dogoggora jedhee waan sana nutti himu. Why it is not now our intention or our inner mind. Yaada keenya keessa waan hin beekneef namni sun kallattiidhumaan dafee deebisa. Kompaayleriinis akkuma kana wanni sun giraamarii eeggatee waan jiruuf seera eeggatee waan jiruuf dafeetu deebii sana nu deebisa. Garuu deebii nuuni eegne sanaan adda ta'a jechuudha. Kanaatiif kuni ofii keenyaati barbaannee dogoggora sana kan sirreeffannu okay anata akkas jedhe jennee kan dhaqnee experience ahaa goonee yaadannudha malee wanna namni sun yookiis immoo maashinni suni nutti himu miti jechuudha. So it is more difficult than syntax. Jalqaba waan ta'uuf dogoggora baay'ee sirraa'eera jennee bira darbuu dandeenya dogoggora akkasii uumaa jechuudha. So this is about syntax and semantics in general. Our today video is this one. Thank you. Baay'ee galatooma viidiyoon koo har'aa kanuma irratti xumuree tanan jira. Ana wajjin turtaniif thank you. Viidiyoo kanarraa waan bareedaa akkasii argattan abdii guutuun qaba. Thank you. Baay'een isin jaalladha. Like, share, subscribe godha viidiyoo ittaanuun akka hunda keessanitti deebi'uu fi yaada namoota tokko irraa kaasee viidiyoo kan akkan hojjedhuu fi koomenti naa gootanii isinan galateeffadha. Ammallee caalmatti akkan isin wajjiniin turuu fi wantoota barbaachisan koomentii barbaachisu hundumaa natti hima. Galatooma bye bye.